Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya har'a dawaan isin qabadhee dhiyaadhe. Dawaa isin himuu kiyyaan duratti waa'ee dawaa sanaa itti seenuu kiyyaan duratti waan isinitti himu jira. Obbola kiyya warniingi narra kaa'ee jira tiiktookiin kiyya. Warniingi kana narraa kaasaa. Hadaraa jechuudhaan malee duwitti godhatu kompiiliin godhatu sheer filuu naa godhaati. Narraa kaasaa. Ansilaa jechuudha waan yeroo hin qabu dhufee asirratti lallabee himachuudha waan addaa himachuudhaaf yeroo hin qabu narraa kaasaa sheer godha ammas waan kana akka namni hedduun obboleewwan kiyya obboleettii kiyya ijoollee shabaabittiinis namni dhibdee mana keenya keessa dhabame hin jiru. Yoo ati fayyaa qabaatte haadha keetu fayyaa hin qabdu, abbaa keetu fayyaa hin qabu, obboleessa keetu fayyaa hin qabu, ollaan keetu fayyaa hin qabu. Ollaa keenyaa dhukkubsatu nuti akkamitti jiraanna? Haadhaaf abbaa keenyaa dhukkubsatu nuti akkamitti jiraanna? Obboleettii keenyaa obboleessa keenya dhukkubsatu nuti akkamitti qalbii nagaan qalbii gammachuu qabduun jiraanna? Kanaaf jechuudha dawaa hiccitiidha dawaa silaa baafnee himuu hin feene kan mana keenya keessatti maallaqaan nama wal'aannu isinii himuu jira. Har'a kutaa lammaffaa dhibdee kintaarotiiti. Kintaarotii dhibdee kintaarotiitiif kutaa lammaffaan isinii qabadhee dhufee jiraadha. Kintaarotiin maali jettanii takkaanoo baasuun maali jettanii gaafii isinitti ta'uun oolu. Kintaarotiin dhibdee asliin isaarraa eessarraa dhufa. Doktoroonni saayinsii fayyaadhaa qoratanii bakka isin irraa kaatuu dhabanii dhiisani. Uumama isiidha takkaanoo jalqaba isii duraadhaa bakka isin irraa kaatu wallaalanii dhiisani. Doktoroonni aadaa akkasiin itti dhuftee jedhan dhiiga jechuudha qaama keenya keessaa ititee eega sana dhiigni itite sun kara teessumaatti gad dhufee gabbahu jedhan. Takka bakka fedheen ba'a. Yoo fedhe fuula keenya keessaa bakka tokkoon funyaaniin bahuu danda'a. Bobaa jalaan bahuu danda'a bakka laafina qabu asinii bahuu danda'a bakkuma fedheen baha. Walaakin irra hedduu dhiyeessaan baha teessuma jalaa teessuma sagaraa bahanu. Ka dubartis bakkuma fedheen baha rabbi namarraa haa qabu dhibdee badaadha inni bahuu danda'a. Walaakin inni kunoo mallattoon namni isaan qabame akkam ta'adha. Dhukkubbii mataa tokkoffaa dhukkubbii mataa kana si dhukkubsa. Hedduu dhukkubbii mataa sitti fida. Lammaffaa humna qaama keetii kan si caccabsa. Jilbaa miira qaama keetii to'atee si cabsa. Mudhii kan addaan si kuta. Mudhii kana si kuta. Mudhii kan addaan si kuta. Irriba sitti baay'isa. Nyaata nyaattu nyaanni sirraa hin dalagu. Qochumaan nyaata keetii dadhabaa deema jechuudha. Nyaanni sirraa hin dalagu. Mallattoo isaati kun nyaanni sirraa hin dalagu. Inni itti aanu teessuma kee kana si hoossisa. Bakka teessuma si hoossisa. Hayyee warri kana qabuudhaan hedduudha mallattoon isaadha. Akkam ta'uu qabani. Hanga dawaa argatanutti dawaa wanni isin himumu mana haakimaa raxxanee warra doktorooti aadaa tokko bira raxxanee warri isinirraa muran sun gufaa isaadhaa baay'isuu. Kintaarotiis keessatti baay'isuu deemani. Ofirraa muruurraa dhiiftee taa'u wayya. Ofirraa muruun gufaa takkaanoo kintaarotii baay'isuudha. Akka kintaarotii si baay'isu akka kintaarotii sitti hammaatu heddummaatu godhuudha jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eegaa warra akkasitti jechuudha ammallee kintaarotiin akka isinirraa muran warreen jechuudha ammallee isinirraa muran gujan baqadhaa. Tokkoffaa kintaarotiin akka jechuudha sitti baay'atu godha. Kintaarotii sirraa muruun. Kintaarotii muruun kintaarotii akka baay'atu godha. Lammaffaa dhibdee kaansarii kintaarotii yeroo mura maraqe dhibdee kaansariitiin si qaba. Kaansarii si dhufa. Dhibdeen kaansarii immoo wal'aansisaadhaa jabaadha. Doktortiin biyyoota Itoophiyaa keessaa kaansarii wal'aanuu dandeettiin isaaniidha. Yoo rabbi dandeesse malee ni jabaata. Biyyoota kamis ergu Ingilizii biyyoota akka Jaarmanii biyyoota garaa gurguddoo si ergan jechuudha.
Kunuu wal'aansa jechuun namni tokko tokkotu nagaa ba'a malee ni du'a. Garuu kentaarotiin si ajjeesu si qallisa. Yaa si dadhabsiisa malee si ajjeesu. Kanaafuu muraarraa fagaadhaa. Hayya hanga dawaa argattu nun durattuu maal fayyadamuu qabdan hanga jechuudha warroota doktooratti dawaa isinii godhuun durattu maaliin of warri kentaarotii qabdu maal fayyadamuu dandeessan. Wanni isin fayyadamuu dandeessan waan jiidha nyaachuu garaa goggosa waan ta'eef. Lammaffaa istinjaa heddummeessuu bishaanii qaama bakka isin baate qaama jechuudha malee teessuma keessa dhiquu bishaan qabbanaadhaan qaama keessa sirriitti dhiquu. Sadaffaa bishaan dhuguu heddummeessuu garaa duwwaatti bishaan dhuguu heddummeessuu. Arfaffaa waan qullubbii waan kuduraa kana nyaachuu akka qullubbii akka shunkurtaa waan akkanaa nyaachuu heddummeessuu gaariidha jechuudha waan akkanaadha. Hayyee irra dawaan isinii qabadhee dhiyaadhee dawaa manuma keenya keessatti argamuu danda'u. Qurunfulii giraama 2 ni bitatta. Dhaggeeffadhaa. Qurunful giraama 2 ni bitatta. Qurunfulii eega giraama 2 bitatte zanjabiila ni tumta. Tumtee gingilchita. Amma ni tumta saafi bakka tokko kaayatta. Eega sana jechuudha malee zanjabiilas jechuudha malee giraama 1 ni bitatta. Ni tumta. Bakka tokko kaayatta. Eega sana jechuudha malee zayituun burcuqoo tokko ni fidatta. Burcuqoo tokko ni fidatta. Distii ni qopheeffatta. Distii irratti jechuudha itti gannatta. Abasuudda eeboo zayituu boo zanjabiila sanas itti naxxaa. Qurunfulii sanas itti naxxaa. Itti naxxeetii fal'aana walii dhoofte ibidda qabbaa ibidda jechuudha. Ibidda irratti walii dhooftee hanga daqiiqaa 30 ni turta. Likkii 30 daqiiqaa 20 ni turta. Eegee jechuudha ammallee inni owwee ka'ee wal nyaachiftee owwee ka'ee daqiiqaa 30 irra turtee ibidda irra tursiiftee eega sana fuutee bootaa qabbanaa geessee ni qabbanaawa. Eega qabbaneeffattee kaatee ni qeensita. Atalacha qophaa kaattee jechuudha zayiticha isa keessaa bahe sana fuutee galgala yeroo rafuu deemtu dura jechuudha of yaasuu qabda. Of qulqulleessuu qabda qaama kee dawaadhaan of yaasuu qabda. Of yaaftee eega sanaa fuutee teessuma bakka ni bahe sanatti dibda jechuudha. Bakka ni bahe sanatti galgala guyyaa 7 akkana walitti aansitee godhannaan dhibdeen kintaarotii akkasii keessaa dhabamu abdiin qabaa. Inshaallah salawaata buusaa warreen jechuudha ammallee jecha kana dhageessan salluu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam ni fayyaa dandeettii rabbiitiin rabbi si haa fayyisu siin jaba akka jirtu hunda.